Oromo video ganni kana laaleenin boy. Faada radhiisa. Ani haadha dhukkubsattuu qaba. Ani haati tiyya oran injiraatiin jiraachuun haadhan dandeenyeen qaba nadhiisa. Rabbi sodaadhaan nadhiisa. Ani bakka sin jirtanis hin beeku. Jireenya keessan keessa sin jiru. Nadhiisa. Ani jireenya koo keessa jira. Jiraachuu barbaada nadhiisa. Oromoo tiyya Rabbi sodaadhaan nadhiisa. Nadhiisa. Gaafa namaan qixxaa'ee waa baay'een dubbadha. Ani kaleessas badooman dubbanne. Har'as badooman dubbanne. Nadhiisa Rabbi sodaadhaati. Waaqayyo sodaadhaan nadhiisa. Dhiiga Oromummaa sodaadhaan nadhiisa. Ani badduu miti nadhiisa. Nadhiisa. Ani nama haqa namaatis nyaatoo miti nadhiisa. Please. Waaqa Oromoo. TikTok bantan erga ede galgala kaasane ganniima kun eenyudha ashaangulliitii irratti hidhanii waan meeqa godhanii poostii godhanii maaliif kun abdii nama murachiisuudha. Diimina yoo taate kunis ganni uumaan rabbii namni kamuu waan fakkaatu of beeka jechuudha. Kafiilteeriin nama gurraacha kana fuutee adii gootu hundumaa keenya jechuudha. Dhugaa rabbi ganni yeroo baay'ee itti deddeebisanii jirtan Oromoo yeroo baay'ee amilee ishee cabsuuf namni takka jireenya isaa keessatti dhaloonni amma abdii murataadha hedduun isaa abdii murataadha maaliif lafa gasii ga'uun qaba jedhee hojjetaa hin ga'u inni hojjetaa ittiin milkaa'u wanti isa tasaa akka hin jiru wanti hundaa yeroo hundaa roorroo cinqii dhiphina yaaddoodha kana keessatti immoo ganniin erga Dubaayii hidhatteellee nadhiisaa waaqa keessanii jedha nadhiisa jettee imimmaan ishee buustee isin kadhattee jirti jechuudha. Namni keenya yeroo baay'ee nama gaarii isaaf oolee amilee isaa cabsuu dhoksuu boochisuu mee maal isin goote fuula taatu rabbi namaa kenna maaluma akka kanatti ganniitti deddeebitan garuu waa isinirraa hattemu waa isinirraa nyaattemu jireenya mataa ishee jiraatti. Ani yeroo baay'ee miidiyaatti ba'uun kun faayidaa isaa caalii miidhaa isaa caala. Nama miidiyaa taatennaan yoo akka tasaa uffanni sirraa bu'e qullaa si kaasanii akkas gadi dhiisan yoo akka carraa jecha kee keessatti waa dogoggorte bakka sana irraa muranii ol darban yooma akka carraa maatii kee keessa waa namni wayii rakkatee yookiin waa tokko wayii akka tasaa isaa iddoo ta'e jiru viidiyoo waraabanii ittiin si saalfachiisan. Nama miidiyaatti ba'e jechuun dhugaa rabbi gizee takka baay'ee takka ulfaataadha jechuudha. Fokkisinaa namni gurraacha fokkisaa miti. Akka rabbi nama uumetti hunduu ofitti amanamummaa qabaannaan ni bareeda jechuudha. Garuu ganniin ammaan dura sinii ooltee isin gargaartee waan dandeessuun imimmaan isheen jechuudha. Arra garuu bakka dadhanitti amilee gannii cabsuu, gannii boochisuu, gannii namaa gadi gochuu. Mee qoy maal isin goote qoy rakkoo maalirraa qabdan Oromoo? Amma yoo TikTok bannee ilaalu erga eda galgalaa kaasee ajandaa waa'ee maganniiti. Kun eenyudha? Kun maarree qoy namni yoo gurraacha ta'e jiraachuun danda'u fiilteera yoo ta'e hunduma keenya fayyadamaa jira jechuudha. Ani amma wallaahi osoo amma anu fiilteerii waraabuu jira. Osoo amma fiilteera malee isinitti ba'ee viidiyoo kana yoo ilaaltanii xumurtan maaliif isin dabbara bakka fuulli namaa finnisaa waa meeqa jira qilleensi gubaadha namni waa meeqa finnisa kanaan of dhoksee deema. Nama dullacha waggaa 35tu nama waggaa 20 godhee deema jechuudha fiilteera kanaan. Yaa walii hubachuu qabna hundi keenya yoo akkatti jiru akkatti fiilteerii kanaan of goonee jiru of beekna. Ani wallahi ergani fiilteeriin fayyadamuutti kee waggaa 2 jechuudha ergan biyya namaa kana dhufe. Duratti ani fiilteeriin suuraa kaa'uun saalfadha. Maaliif hiriyooti koo gaafa fiilteeriin ka'anii suuraa kana poosti godhanii isaanin taazaba jechuudha. Amma isaanoo kana miti maal godhanii fiilteerii ofirraa ka'anii akka ta'uuf bareechu. Namni yoo dhaqee qaamaan isaan argee yoo hin jedha jechuudha. Ituun akka kanatti saalfadhuu isaaniin iyyuu ceepha'u jechuudha keessa kootti. Dhiyeenya kana fayyumti namaa fiilteeriitti namna anis fiilteera waraabuu jalqabe jechuudha. Amma namni arra fiilteerii na beekuuf borgaafa qaamaan na argu hagam takka dhugaa rabbi na ceephaallee na tuffatallee. Gaarii miti bakka silaa fiilteeriin of fakkeessuun kun garuu nama hunda taanaan hundumtu fiilteeriitti namne boruu immoo gaafa namni akka tasaa fiilteera malee viidiyoo waraabu akka kanatti amilee wal cabsuun wal xiqqeessuun ganniin erga Dubaayii dhattee waggaa 3 ji'a 3 geessee jirti. Ji'a 3 kana keessatti ganni waa hedduu mudatee jira. Maaliif obboleettii keenya ka waan dandeessuun gara laafetti waan dandeessuun saba ishee bira dhaabbattuudha. Akka kanatti akka namni abdii muratee kadhataa ta'e karaatti ba'u yookiin immoo akka namni lubbuu isaa kana balleessuuf yeroo baay'ee namni duula namarratti banaa jechuudha. Namni akkuma jiru taajiraatu maal ta'u osoo nama tuttuquu baatanii dhalooti amma dhaloota ofiisaattu jireenya maalirraa akka jirtan hedduun keessan of beektu. Jireenya koo kanarra du'a naa wayyaayyuu kan jedhaa oolu jira. Dhibbarra nama biyya namaa kana keessa jiru dhuga rabbi keessumaa nama biyya rabaa keessa jiraatu harka dhibba keessa 95
jireenya kanarra duwanaa wayyaayuu jedha yoo baay'ate persentii 5 xiqqoo itti mijatee xiqqoo mashira haa qabaatee jiraatu jechuudha fayyaan namaa dhiphataadha rakkataadha yaadaan isa namni uffatee gadi ba'ee isin kolfu laaltan malee jechuudha so kanaafi ji'a 3 kana keessatti waa hedduutu ganni mudatee jira tokko akka dhadheen maqaan ishee badee nama jaallattu wal dhabdee bilbila hatte jedhanii walola irratti oofanii kun amilee ishee cabsee jira ganni yeroo sana tuttuqa hedduu jecha hedduu kan namni gadi ba'ee miidiyaa irratti isheen jedhu inoobsite jechuudha anumaanu akkamitti ganniin yeroo namni takka akkasitti gadi ba'ee hindaaqoo gurraatti jinnii gurraatti minaamin gaafa jedhamu akkamitti obsitiin jedha osoo na ta'e jecha namaan obsu garuu beekumsa isheen obsa isheen obsite sun tuttuqaa tokko haa ta'u sana bira immoo darbanii araaramanii jiran haa galatooman saayiba ishee wajjin nama maqaa dha'uun barbaadu warri beektan beektu isatti aansitee dhiyoo kana balaa ibiddaa bakka hojii isheetti mudateeni rakkoo keessa turte jechuudha balaa ibiddaa sana keessaa gadda sana keessaa baatee ituu isheen torbee tokko hin ga'in namni takka jechuudha amma gaafa bakka namaa kana dhaqxu baasii jira akkasuma namni manaa gadi ba'ee hin deemu wacuma isaa sanayyuu of danda'e wacii isaa baasii of danda'e taaksii naamni nyaata achitti baasuyyuu of danda'e xiqqoo ishee sammuu koo kanan jireenyi koo yeroo hunda dhiphinaa yaaddoodha waan ta'eef sammuu koo kanan boqochiisaa sammuu koo hin boqonnaa kenna jedhee namni waanuma silaa baasuu qabu baaseyyuu bakka namaatti yeroo argamutti namni immoo as deebi'ee suuraa namni ka'urratti waa namatti moggaasa yoo maalime gurraachinni safuudha daraa rabbi fiilteera taatu hunduma nama gurraatti rabbiin fuudhee diimtuu godhe fiilteeraan gaafa fiilteerri hin jirre hundi keenya boruu akkasittiin fatanaamuu jira jechuudha keessattuu amma gaafa Itoophiyaatti gadi bu'anii akka mana arabaa kana manni bareedaan bakki bareedaan hin jiru jechuudha qilleensi biyya keenyaa hin duumessa'a viidiyoo waraabuun suuraa ka'u namatti hin tolu mee nama Itoophiyaatti galee ilaala suuruma iyyuu tasan ka'u bare garuu yeroo biyya kana jiru namni 9 viidiyoo waraaba 9 suuraa ka'a maaliif manni mijataadha qilleensi mijataadha yoo gabbaate waan babbareedaa argita wallahi laazim jireenya biyya arabaa jechuun jennaata bare bakki hundusitti mijata akka argiteetti waan barbaadde viidiyoo barbaadde bakka barbaaddetti waraabuu ni dandeessa miidhaginarraa jechuudha biyya keenyatti garuu yoo viidiyoo tokko waraaba jette hin duumessa'a qilleensi iyyuu si waraabsisu filteruma kana iyyuu si gurraachessa filterumti kun yoo ibsaan jiraatedha kan isheen si bareechitu jechuudha bakka ifaa teessee waraabuu yoo beekteedha so kanaaf hordoftoota kiyya warroonni ganni jaallattan viidiyoo kana sheerii gannitti naa godha namni takka yoo gurraacha'us kadiimatus rabbiin namaa kenna hamilee wal cabsuun wal xiqqeessuun itti deddeebisanii jirtan nu garbachuuf ganni itti deddeebisanii jirtan gizee meeqaffaa roorroo wayidhama gizee 3 itti ta'e bir so kanaaf hamilee walii eeguun dirqama barbaachisaadha waliin xiqqeessinaadha namoota ganni irratti duulan hamilee ishee cabsuuf akkasitti ganamaa galgala hojjetan yoo dandeessan itti dhiyaadhaa gorsaadha haadha koofin jiraadha na dhiisa jettee jirti haadha ishee faa jiraattu jireenya mataa ishee jiraattu naman tuttu naman zollomtu garuu namni keenya dhugaa rabbi akka namni waa fudhatee karaatti ba'ee kadhattuu ta'u yookiin immoo morma isaa kana fudhee of ajjeesu akka kanaatti nama deemsiftan kan nama horaa bulaa deebanaa viidiyoo kana laayikii godhaa isiniin jira yoo isinitti tole baay'ee anu filteriin akkatti bareeda wallaahi billaahi obsa filteriin irraa fuudhamte amma yoo rabbi jedhee akka tasaa booddee biyyatti gale akka ganni kanan taane yoo isinii gale rabbi jira hundaafu rabbi nu waa jira